kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya kam jirtu nagaa keessanii nuyi nagaa keenya galata Waaqayyoo har'ammoo keessummaa kabajamaa fi jaallatamaa tokko qabannee isiniif dhiyaannaa. Keessummaan kunis ofiisaa kan isin barsiisu ta'a. Nuyi isinitti murreen immoo yoo ofiisaa isinitti mee irra wayya jennee yaannaa. Duraan dursa anaa dhufu baga nagaan nutti. Baga nagaan nutteen duraan dursee carraa kanaa kennu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Ani egaa akkuma beekamu barataa Yuunivarsiitii Jimmaatti maqaan koo Ibsaa Ajibaachoon jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa waggaa arfaffaa muummee gaazexeessummaa barataa akkasii jechuudha. Eeshi Ibsaa Ajibaachoo irra deebuudhaan baga nagaan gara miidiyaa keenya miidiyaa galaa dhalootatti nagaan dhufte jecha afa gaaffii gabaabduu kana wajjin gochuuf waan fedha qabaattee iddoo nuti sibaabne yeroo nuti sibaabnetti waan dhuftuuf Waaqayyo guddaa si haa eebbisu, Waaqayyo si haa kabaju siin jecha. Ibsaan akkuma dubbate Ibsaan barataa Yuunivarsiitii Jimmaa joornaalistiidha, barataa miidiyaati. Har'a nama gaafatamuu qabu gaafatame gaasa kana nu bobbashaa jecha. Ani immoo obboleessi keessan Gammachiis Gisaan jedhama. Muummee Ikoonomiksii irraa barataa Ikoonomiksii GC barata. Waggaa arfaffaa Jimmaa Yuunivarsiitii irraan baradhaa. Egaa itti aansuudhaanii afa gaaffii gabaabduu tokko wal wajjin goona. Akkuma beekamu ilmi namaa seenaa mataasaa danda'e qaba. Ilma namaa duwwaa otoo hin taane wanti lafa kanarratti ta'an ta'iilee baay'een seenaa mataasaa danda'an qabu. Isa sana keessa ammoo ta'iin ilma namaa seenaa guddaadha. Har'a wanti ani si gaafachuu barbaadu irra deebi'uudhaan imala seenaa jireenya kee yeroo dhalootatii kaasee hanga guyyaa har'aatti egaa namni waan baay'ee dabarsaa. Gammachuun jira, gaddi jira, milkaa'inni jira, milkaana dhabuun jira, kufaatiin jira, ka'uun jira. Isa sana giddu galeessa godhattee seenaa jireenya keetiin irraa dhaga'uu barbaannaa. Irra deebi'uudhaan maqaa kee, maqaa abbaa kee, maqaa haadha kee, iddoo dhaloota kee, addunyaa barnootaa keessa dabarsite kutaa tokko kaasee hanga jiisirra jirta ammaati barataa jiisidha. Kanis immoo barataa eebbarra jirudha. Bifa kiliir ta'een nuuf himtaa. Egaa daawwattoota keenya seenaa obboleessa keenyaa kanarraa akka barattan abdii guddaa qabna. Nu wajjin turaan ergaa keenya galatooma. Ayyee ammas carraa kanaa naa kennu keessaniif guddaa galatoomaa isinii jecha. Dhugaa dubbachuudhaaf kun carraa guddaadha. Hiikamata isaan immoo inni qabaata akka barataa kan sadarkaa yuunivarsiitii tokkottis akka isteejii amma nurra jirruttis wantoonni akkasii waan kakaafamuu fi deeggaruun qophaa'ee yaada. Egaa itti akkuma jalqabaa maqaa koo isiniif himuu yaaletti maqaan koo Ibsaa Ajibaachoo Waaqumaan jedhama. Egaa biyya keessa kan jedhu wal namaan gaafachiisu Oromiyaadha. Galmaan dhufu keessatti awwaalamii isa jedhuuf immoo ani kan dhaladhe godina Horroo Wallaggaa ganda baadiyyaa yeroo nama tolee iddoo jedhamuttidha. Iddoo addaa Wasoo kan jedhamudha. Abbaan koo Ajibaachoo Waaqumaa Qalbeessaati kan jedhamu. Harmeen koo Muuziqaa Leenjisaati. Egaa ani bara 1992 isaanirraa kanan dhaladhe yoo ta'u, erga dhaladhee gara addunyaa kanatti amma umriin koo barnootaaf gahutti waanuma umurii koo gitu saanuma kee tajaajilaan ture. Erga umriin koo barnootaaf gahe immoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa egaa mana barumsaa hundeeffamuun isaa bara 1980 keessa jedhamee yaadamudha. Wadifiit biraan iddoo jedhamutti sadarkaa tokkoffaan jalqabee sadarkaa tokkoffaatti nan jalqabe yoo malee akka tasaa ta'ee achitti hin xumurre barnoota sadarkaa tokkoffaa tokko hanga kutaa torbaffaatti mana barumsaa sanatti baradhe.
egaa akkuma diyyuu jalqaba kaatti jireenyi waan hedduu of keessatti qabata. Gariin gammachuu gariin gadda qabatee deema. Haa ta'u iyyuu malee mudannoo addaan qaba. Sababa mudannoo kanaaf barnoota achitti xumuruu hin dandeenye. Barnoota tokko hanga torba achitti baradhee ministeera yookaan qormaata naannoo iddoo biraatti baradhee jechuudha. Iddoo biraatti fudhadhe. Ergaan tokko hanga torbaatti baradhee bara 2008 gara Shaggar Kibba Lixaa dhufee magaalaa Walisoo biyya gara Sudukii jechuudha. Achitti mudannoon ani qabu dandaa biraa dandaama sandee yoo qabaateyyuu iddoon deebi'ee gara Walisootti akkan dhufe kana taasise sababni guddaan isaadha. Garuu barnoota wal qabsiisee gaafan waa'ee barnoota tokko dubbatamu barnoota tokko hanga torbaatti achitti baradhee barnoota kutaa 8ffaa immoo mana barumsaa Walisoo Liiban ilmaan sadan Liiban jechuudha. Sadan Liiban. Baay'ee. Maqaa Liiban kan mugga'ee jira. Kutaa 8ffaa achitti baradhee qormaata naannoo socho'uutaan fudhadhe Walisoo Liibanitti jechuudha. Barnoota kutaa sadarkaa tokkoffaa isaan achitti jalqabe Walisoo Liibanitti waan xumuree bara 2009 immoo ergaan qormaata naannoo fudhadhee booda qormaata 8ffaa haaluma gaarii milkaa'uutiin Udaangeen shoon Dongalii Yoonashis qabxii guddaa qabudha. Milkaa'ee bara 2009 barnoota sadarkaa lammaffaan eegalee jechuudha. Mana barumsaa Jaamas gara Sudukiitti. Mana barumsaa Jaamas gara Sudukiitti. Mana barumsaa high school jechuudha. High school. Mana barumsaa Baaburaa jedhamee si waamama maqaa masootiin kaafamu jechuudha. Barumsaan addunyaa keessa jira. Barumsaa isaa kuufamee bara 2009 barnoota sadarkaa lammaffaa haaluma gaariin jalqabee bara 2009 bara 2010 immoo kutaa 10ffaa baradhee egaa kaalkulaamiin barnootaa yeroo sana hin jijjiiramne ministeerii maatirikii kutaa 10 fi intiraansii akkuma baratametti kennamaa ture bara keenya jechuudha. Kutaa 10ffaa gaafa jennu ergamaaf kaayyoo mataa keenya akkuma qabnu jechuun naan dubbisaa turre kutaa 10ffaa milkaa'uu jechuudha. Kutaa 10ffaa qormaata maatirikii bara 2010 fudhadhee milkoofte. Naan milkaa'e jechuudha. Baay'ee jechuun kutaa 10 barachuun akka ammaa kana akkasii miti piriiparaatoorii galuun akka waan jannataatti ilaalamu. Barattoonni baay'een simbiraallee horii fe'ee godha warri kufan jira jechuudha yeroo sana warra tuun milkaa'ina. Barattoota baay'eetu kufe. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan kilaasiin yeroo sana sagalittis qo'intis speeshaal kilaasii jedhamee faawamu horiin akka barumsaas kilaasii keenyadha. Baay'inni barattoota kilaasii garuu naannoo mayyaa dadhabaa 88 ta'anii kutaa 10ffaa garuu milkaa'ee gara itti kan qophaa'inaatti kan darbe barataa 4-5 jaalatu ture yeroo sana jechuudha. Akka tasaa isaan 5 keenya ammas deemnee kutaa 10ffaa milkoofne iddoo biraa jirra jechuudha. Kutaa 10ffaa qormaata milkaa'ee bara 2011 kutaa 11ffaa mana barumsaa gara Sudukii piriiparaatoorii jiru dallaa mana addaan malee iskuulii faana ol qabata achumatti kan baradhee jechuudha. Kutaa tokko. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuun chaalenjiin garaagaraa nama dhufaa yaaluyyuu malee qabeenya dhaabeerasii qabeenya dhaamsee yaada xiyyeeffannoon koo garuu barnoota koo ture guyyaa tokko ijaa barnoota irraa mul'ifne haalonni ani dabarsiis baay'ee ulfaataa turani isaan waan dandamachaa bara 2011 barnoota gootan fi kutaa 11ffaas haaluma gaariin akkuma biraa tokkotti naan xumuree jechuudha. Kutaa 11 bara 2011 argan xumuree booda bara corona yookaan bara 2012 eegalee mudannoo dhufe. Egaa barri corona hunduma keenyaaf haaraa miti bara mudannoo akka biyyaatti qofa otoo hin taane akka addunyaattis yeroo baay'ee keessaa galfataa ture. Garuu akka kootti dhugaa dubbachuuf abdii kun irra jedhee yaadu barattoonni
baay'ee tokko ta'anii as jiru kun sanuma keessa teenyee waa'ee barnootaa waa yaadatu natti fakkaata. Kanaafis nu koomnee yaada. Barii sun barii adda haa ta'u iyyuu malee xiyyeeffannoon koo ammas taa'uu lamaffaa ture. Maaf jennaan jechuun namni karaa kallattii garaa garaatiin jireenya mooddatee karoora isaa qabachuu danda'a. Ani garuu ta'es ta'uufis hojii ilaalallee hin jedha malee barnoota irraa abdiin kunni jechuun baay'ee yeroo saayinsii yeroo saayinsii biraa dhiisan waa hedduutu jira waan ta'eef yaan salphaan fidii keessatti gochuu danda'a. Ani gahee mallaa dabarsee duraa ka'uun kutaa 12 darbuuf ofiin qopheesse. Egaa bara 2012 ukurri yeroo haa jiraatu iyyuu malee gaafa akkasii dhamee haa darbu malee kan haa ta'u iyyuu malee qormaata kutaa 12 fudhadhee milkaa'uu danda'eera jechuudha. Yeroo ammaa immoo isuma faana barataa yuunivarsiitii Jimmaa waggaa 4ffaa dhimma gaazexeessummaa barachaa jira jechuudha. Akkaataa ittiin dubbattarre akkaataa salphaas yoo ta'u baate akkaataa ittiin ati jeneraalaayis gootee nuti baay'ee ajaa'iba. Egaa jireenya dhala namaa keessatti muuxannoon, kufiinsi, ka'iinsi, milkaa'uu dadhabuun, gammaduun, gadduun kun muuxannoo dhala namaa keessa jiru ta'ee matarree chaalenjoota baay'ee siin mijanne kan siin mijatan. Egaa amma barataa ta'anitti waan baay'eetu namatti hir'ata, waan baay'eetus immoo namaa guutuu dhiisa. Isa sana hundumaa dandeessee kutaa tokko kaatee hanga 8 immoo sadarkaa lammaffaa irraa immoo yuunivarsiitii dhuftee amma kunoo eebbifamtee digirii isa jalqabaa fudhattee ba'uuf jetta. Kun egaa waan guddaadha. Isa kana biratti immoo namoonni si biraa fi ol godhan baay'ee isaaniitis hin jiru. Egaa addunyaa kanarratti nama nu ol jiru irraa barachaa nama nu godhii immoo fakkeenya fudhannee jajjabaachaa miidha kan nuti jireenya dhiibuu dandeenyu. Kanaaf ibsaa Ajjibaachoo Waaquma keessummaa keenyaarraa waan guddaa nutti taasa'aa jira. Mana jireenya isaa, karaa barnootaa isaa, addunyaa barnootaa keessa dabarsee maatii irraa dhalate, iddootti dhalate akkamitti immoo akka itti milkaa'aa dhufe haayilaayitii isaa nutti himaa jira. Egaa ibsaa baay'ee nullee baay'ee si jaalanna, baay'ee si kabajnalleedha. Nama guddaadha, nama nuti yeroo hundumaa si ajaa'ibsiifame keessa jirta. Nama kabajuudhaanii beekamta jedhu. Isa kana eenyurraa barte? Egaa namni qoricha miti kaartoonii keessaan bahu biraandiin namaa yoonii kwaaliitiidhaan haayimarratti yookanis immoo waan tokko kwaalii tokko irratti oomishamu dhalli namaa adeemsa keessa waa barachaa itti guddachaa mul'atatti gaarummaatti arjummaatti guddachaa dhufa. Kun amala dhala namaati mitiire. Kanaaf ibsaan baay'ee nama kabajaa, baay'ee nama wajjin gaccitee jiraata. Isa kanaaf namoonni barattoonni illee baay'ee ajaa'ibsifatu, baay'ee jaallatu, baay'ee jaallatamaadha iddoo isaa deemu hundumatti jedhu. Eenyurraa baratteeti waan kana moo akkasumatti sadalalii waan sitti dhufeera moo gaarummaa gochuun kun, namaa na'uun kun, nama kabajuun kun, nama wajjin jiraachuun kun eessaa dhufe? Buleessa keenya. Ammas galatoomaa siin jecha dhugaa dubbachuuf taanaan nama kabajuu bira toonnagin ofirraan jalqaba. Jireenya koo keessatti namni yoo fuulanatti shuntursu dhiise yoo bakka fuulan taa'anii agarsiisuu shunturuu kanaa dhiise baay'ee jaalladha. Kana jechuun namni dogoggora hin qabu jechuu miti. Agarsiisuun balleessee illee dogoggora koonatti dogoggora kee kana yoo naan jedhee dogoggora koorraa barachuuf wanta dhibbaa qophii kana jedhee yaadu tokko dogoggora koorraa barachuudha. Qoodaa fuula shunturaan agarsiisu dogoggora koonatti dhalaan baradha, dhalaas hin deebi'a, ansiroo jedhee waan yaadu jechuudha. Innaa karaa biraa gaafa akka jiru kabajuun jaalladha jechuudha. Matuma tokko jechuudha. Ofii keemu kabajaa jaalatta taanaan dirqama namaa kabajaa jechuudha. Waan ofii keetii barbaadu isaa namaaf kennitaa jechuudha. Gosa kabajamuuf nama kabaja. Namatti kabajee deebisiisin saffisa. Ofiin kabajni taanaan, ofii kabajan barbaadu taanaan nama alaa kabajee hin dandeessu. Jalqaba kabajamutti kan jiru iyyuu sumarraa maddaa jechuudha. Kabaja jaalatta taanaan, kabajni hawwii taanaan, kabajni qajeelfama jireenyaa taanaan dirqama ofirra dabartee immoo namarratti investi goota jechuudha.
namarratti hojiirra oolchitaa jechuudha. Ayyee. Namatti kabajee immoo ilma namaa qofaa miti. Ilmi namaa kamiyyuu addunyaa kanarra jiru namni kabajan jaalanne. Isaan fuula koo guduun keessatti haasa'urra isaan fuula ifaatiin dogoggora keessatti immoo irra filataa jechuudha. Ayyee. Kana jechuun jaalalaan ilmoodha jechuudha karaa biraa. Kabaja keessa jaalalatu jira. Kabaja keessa immoo olii galteetu jira. Kabaja jechuun qubee mashee sana qubeessuu daalamu sun taane waa hedduu yaada reebiidha jechuudha. Waa hedduu of keessaa qaba. Lamaffaa immoo kabajni jechuun eenyu kennata kan jedhu namaaf iddoo qabaachuu irraa suma iddoo tanadha jechuudha. Namaaf iddoo qabaachuudha. Garuu soorsi isaa eessa? Jechuun fakkeenyaaf namni baay'een dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee nama kabaju. Ofiisaa garuu kabajamuu barbaada. Jechuun atamma inpuutii wayii qabda. Adeemsa guddina kee keessatti maatii kee keessa haa ta'u yookaan nama waan moodeelessuu godhattu wayii qabda. Waan irraa laalaa guddatte jechuudha. Wootu gochaa waan guddatte. Miti namni fakkeenya yeroo baay'ee nyaata gaarii iyyuu nyaata miti filate. Viitaamin A, pirootiinii, kaarboohayidireetii jedhameetu miti kan namoota fillee kan ajajjamu namni illee filatamee kan nyaatu. Garuu ani immoo wanti ani baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee si ajaa'ibsiifadha. Jechuun nama kabajuu kee nama wajjin jiraachuu kee kana yeroo baay'ee nan ajaa'ibsiifadha. Ana duwwaa iyyuu miti immoo riili ijoollumti nuti wajjin barannu hiriyoonni kee warra si beekan baay'ee si ajaa'ibsiifatu baay'ee si kabajulleedha. Jechuun amma dinqisiifatamutti geessa. Ofirraa buutee immoo nama kabaja jechuun kennoo tamaarke wayis sirriidha. Tamaarkeበት ሰው ወይም የሆነ ነገር እሱ ፈልጌ ነው። Galatoomii siin jecha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan gama kanaan maatii koo galateeffachuun barbaadaan jechuudha. Kanaaf wal qabatu faazeriin koo baay'ee gara lakkisa dhabeedha. Ayyee. Namaaf yaada, namaaf naan. Abbaan kee? Eeyyee. Ayyee. Jechuun waan tokko dursee shaaba akka ta'u hin taane dursee nama biraaf akka ta'u hawwan jechuudha. Jireenya isaa keessatti jechuudha. Namni akkasatti muufatu hin barbaadu. Ayyee. Jechuun fuula gaarii fuula ifaa namatti agarsiisa jechuudha. Inni gaa yeroo sana dhaluunsa bira ture kan ijoolleen ture garuu immoo walitti qabeenya gorsa ture beekna. Faazeriin jechuudha. Ijoollee baay'ee qabna. Nama qajeelaa, nama jabaa, nama boru ta'u wantoonni isinirraa eegaman ni jiru jedhee yeroo naasa'u yeroo sanallee qalbeeffadhee yommuu sana keessa taa'ee fudhachuu osoo hin taane natti dhaga'ama si gadhee har'a gaafan ta'ee jechuudha. Waan gaarii gochuun nama kabajuun hunda dursaa'edha. Haa ta'u fakkeenyaaf wanta barbaadu tokko namarraa argachuuf dirqama nama sana kabajuuf jaalachuu qabda. Waan irraa argatteef qofa mu kabajja miti, waan argatteef mu kabajja miti. Jechuun miidhamuu malee miidhuufaan fedhatinaa jedha. Jireenya isaa jechuun jireenya keessatti jechuudha. Innaa wantoota uumamanii jechuun egaa abbaan waa hedduu si yaada. Ilma kootii gaafa si guddisu yoo rukutamuu barbaachisan si rukutama. Yoo si gorsuun si barbaachisan si gorsa. Yoo qondootuun si barbaachisan si qondoota. Waa hedduu si agarsiisaa jira. Kana jechuun soroorratti akkati guddatu. Innaa kana qofaa otoo hin taane ani ndawum dhugaa dubbachuuf akka waan baabilii faatte wanna kan keessa beekta akka waan abboonni baabilii keessa jiranii nutti mufaata jiraata gaafannaaf. Waan nama hin fudhinaaf. Gaafa sin gorsu. Waan nama hin fudhinaaf. Nama hin salphisiinaaf. Safuu eeggadhaa. Waa hedduutu jira jechuudha. Waan inni haasa'u sun har'a ammoo jechuun haatan fakkeenyaaf wantichi sirriidha sirrii miti jettee kiritisaayiz gaafa madaaltu jechuudha. Wantoonni yeroo sana duudhumaa keessatti nutti himaa ture dhugaadha jechuudha. Har'a geessi uummati sadarkaa waan tokko adda baasuu dandeessu. Wanni kaleessa inni isinitti himaa ture isin gorsaa ture har'a dhaabbattee gaafa laaltu na keessa buleera. kitaaba har'a barattu caalatti fayyadee. Na fayyadeera. Waaw abbaan keessi moodeelii kee. Kan jalatti guddattee si guddisee diizaayinii kaleessa inni nu si godhe saniin har'a immoo akka gaariitti qixa gaariitti nama wajjin akka jiraattu baay'ee si tajaajileera jechuudha. Isarraan baradhe. Waaw abbaa keenya Ajibaachoo akkuma yoo na dhaggeeffachaa jirta ta'e ilma kanaan oomishitee nu baasuudhaaf galatooma isin jechaa baay'ee immoo isin jaalannaa waggaa kuma nu jiraadha. Guyyaa abbootatti immoo isin gidduutti argamnee guyyaa abbootii akka isin kabajnu abdii guddaa qabna. Kanaaf abbaan keessi moodeela kee jechuudha. Tooma sadii san seenaa isaan dubbisuu ta'e
barsiisanii stupidi jedhee gaafa xalayaa barreessee maatiitti gaafa ergu haati xalayaa sana dhoksite hiikaasaa irraa jijjiirtee waan ishiin jetteen tokkotu baay'ee na ajaa'iba. Ati barataa cimaadha waan ta'eef kophaatti baratta malee dandeessee barattoota gidduutti dandeenyee isin barsiifnu jedha jedhe. Barsiisichi garuu barataan kee barataa dadhabaadha nama wajjin barachuu hin danda'u jedhu xalayaa barreesseetu Toomas Edisonitti kenna. Toomas Edison gaafa dhaqee haadhatti kennu maati maal jetteeni xalayaa jijjiirte mucaan kee cimaadha maastarkiidha waan ta'eef kophaatti barsiifadhu. Malee kilaasii keessatti barsiisuu hin dandeenyu jetteetu hiikaasaa jijjiirtetti himte. Toomas Edison erga isaa booda baratee nama guddaa ta'e booda egaa ibsaa kana iyyuu samitti kan dhugumaan ergasii akkas jedhee iccitii milkaana kootii haadha kootii. Innaa kanaaf har'a gahuu keetiif abbaan keessi bu'uura jechuudha. Beezidha jechuudha. Beezidha. Kanaaf egaa ijoollee ofii sirnaan guddisuun amma inni bu'aa qabu. Ittaayyaan innis borummoo ijoollee godhannee abbaa ijoollee ta'uu jirra abbaa qabna. Anillee abbaa koo already carraa kana fedhee wanti dubbachuu barbaadu abbaa koo baay'een jaalladha. Baay'ee modeel godha. Yeroo baay'ee waa'ee isaa naasa'a. Baay'ee nama har'aa kana akkan ta'u anayyuu mataa kooyyuu kan baay'ee na guddise sirnatti kan na guddise abbaa koo Gizaa Tasfee Gurmuu naman baay'ee jaalladhu. Naman baay'ee jaalladhudha. Kanaaf abbaan bu'uura jechuudha. Guddinni abbaa nama guddisuun bu'uura guddaa galatoomaa dhaggeeffattootaaf jaalatamtoota keenya daawwattoota keenya akkasiin nu wajjin jirtan hawwii guddaa qabna. Innaa itti aansuudhaanii jireenya kee keessatti maal ajaa'ibsiifatta? Maal ajaa'ibsiifatta? Jireenya kee keessatti maal ajaa'ibsiifatta? Eenyu ajaa'ibsiifattas? Wantati jireenya kee keessaa namni waan baay'ee ajaa'ibsiifata miti ree? Fakkeenyaaf nama hin ajaa'ibsiifata. Wanta baay'ee bakka uumama kana ajaa'ibsiifata. Wanta garaagaraa namoonni kallattii garaagaraatti wanta garaagaraa ajaa'ibsiifatu miti ree? Ati garuu wanti yuuniik gootee yeroo baay'ee irra deemtee ajaa'ibsiifata. Wantoota jireenya kee keessatti baay'ee ajaa'ibsiifata. Wantoota uumamas na ajaa'ibsiifata. Wantoota ammaan keessa na ajaa'ibsiifata. Baay'ee. Garaamaan ilaaluun danda'ama jechuudha. Akka kootti garuu waa yeroo irra deebi'ee wanta ajaa'ibsiifatu yoo jiraate yaada sana keessa jechuun sibiiladha. Lubbuun qabu akkamitti samii keessa deeme kan jiru xiyyaara akkamitti balali'e gaafa mijumaa fi dinqisiifannaa ajaa'ibaa keessatti himaa jechuudha. Innaa pilaas nama xiyyaara sana hojjete yeroo jalqabaaf hundarraa itti fudhachuu. Yaadni kun akkamitti dhufeef? Amma yaadatu balali'aa jira malee xiyyaara sana. Xiyyaara miti. Kanaaf xiyyaara samii keessa balali'u jechuun unkaan balali'ee nama bakka tokkorraa gara bakka biraatti geejjibu miti. Yaadniif balali'u isaayyuu agammaatti dhugaa dubbachuu baay'ee dinqisiisa. Kanaaf yaada saayintistoota ni ajaa'ibsiifatte jechuudha. Baay'ee ajaa'ibsiifata. Jechuun sababni isaa xiyyaarri sun balali'uu isaa amma yaada namoota sanaati. Utuu namoonni sun yaadan ta'ee silaa harka xiyyaarri balali'u kun. Kanaaf yaadni namootaa siif sammuu namootaa siif ajaa'iba jechuudha. Baay'ee. Asirraa waan nu godhu. Maayindisiiti. Nan dinqisiifadhaa fi nan hubatas. Ayyee. Yaadni humna qabaachuu isaati. Ayyee. Yaadni galaa jireenyaatti gara dhalootaa ta'uu sana nu hubadha. Yaadni nama tokkoon dhiibamee jiguu danda'a. Yaadni nama beedaan immoo dhiibamee dhaabachuu danda'a. Lafee qabaatee dhaabachuu kana hin jigu jechuudha yaadni. Ayyee. Akkuma kana immoo nama tokkoon immoo kasabaatee jiguu danda'a jechuudha. Innaa yaada isaa yaadni dinqisiifadhaa hojii isaanis yaaduma akkuma sana keessa deema kaattuu kaarraatti kan jira. Addunyaan kun addunyaa yaadate jechuudha. Yaaddee teenna wanta ammayyuu hin danda'amu jennee nu murteessu nu baay'ee isaa danda'amuu danda'a jechuudha. Amma yeroo sana namni isaaniin dura xiyyaarri wanti xiyyaara fakkaatu kun hin balali'a jedhee allaattuma balali'uu ilaala malee allaattuma akkas barreessu ilaala malee namni xiyyaara hin hojjenne jedhee yaadeen beeku jechuudha. Walitti suphaanii xiyyaara samaa keessa balali'a jedhanii namni yaada jiraachuu dhiisuu danda'a. Bu'aa deeman sanaatti jechuudha. Yaadni waa hundarra hin caala jechuudha. Namni sammuu isaa kana potenshaala isaa kana fayyadameenyaan boru dammoo waan xiyyaararra caalu fiduu danda'a jechuudha. Kaarooppilaan የተሻለ ነገር ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። የሰው ሀሳብ በጣም ወሳኝ እንደሆነ ያንሳ amma gara dhumaatti dhufaa jirra jaalatamtootaaf daawwattoota keenya afagaaffii keenya kanarraa wanta obboleessi keenya galaa obboleessi keenya nu guduunfaa jiru kanarraa akka barachaa jirtan abdii guddaan qaba. Gara dhumaatti fidaa jirra afagaaffii keenya har'aaf jechuudha. Har'aaf namni riyaa qaba
Atis immoo hiriyaa qabda. Hiriyoota kee keessaa hanga ammaatti kan ajaa'ibsiifattu eenyudha? Yookaas immoo otoo nama hanga ammaatti beektu keessaa nama tokkoof carraa biyya alaa kenniif jedhamte eenyuuf kennita? Jechuun biyya alaa guddaa ta'e otoo hin taane otoo carraa guddaa wayii bakka carraa akka diivii kana kenniif jedhamte eenyuuf kennita? Hiriyoota kee hanga ammaatti wajjin jiraatte keessaa namatti ajaa'ibsiifattuu fi fakkeenya godhattu. Namni yeroo hunda taankis irraa baradheera fakkeenya naa ta'eera. Galatoomillee kan jettuun. Fi immoo isa kana jechuun immoo asuma wal qabsiiftee carraa diivii nama tokkoof kennitu jedhamte eenyuuf kennita jedha. Dhugaa dubbachuuf yaada sirriidha. Yaadichi garuu wal xaxaadha. Nama hundumaa baay'een jaalladha beektaa. Baay'ee jaallatta. Nama hundammoo baay'ee na ajaa'ibsiifattu. Wal qixa sin ajaa'ibsiifattu. Amma sababni isaa ammatti dhiyaatte waan irraa barta waan ta'eef. Feesbuukaatiin nama tokkotti immoo nama hundaatti maxxanuu fi waa'ee jireenyaa kana waliin hundumuu jiraachuu danda'a jechuudha. Ayyee. Sadarkaa kanatti hiriyaan an qaba. Garuu dhugaa dubbachuuf akka hiriyaattis akka obboleettiittis oolmaa guddaa nama mataa qabu. Akka obboleetti hangafaattis. Akka obboleetti hangafaattis. Akka hiriyaattis, akka hiriyaa dhiiraattis, akka hiriyaa durbaattis obboleetti Leensaa. Leensaa Ajjibaachuuti. Obboleettii kee Leensaa Ajjibaachuu nama baay'ee dinqisiifattuuf ajaa'ibsiifattu kan irraa baratte jechuudha. Nama lafa duwwaa irratti galaanaa hedduudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan hin gaahama. Nama dukkana bobbaa keessatti namatti dhaabbatedha. Seenaan kodee kutaa biraa irratti yoon silchuu irraa garuu waan yoo jiraate ani jaamaan ture jireenya koo keessatti jechuudha. Nama qaroo hin qabne ture. Har'a garuu qaroo nan qaba nan ilaala. Ittiin barachaa hin jira. Kanaaf isheen qaroo ta'u jechuudha. Nama qaroo kana naa gumaa jechuudha nan danda'a. Kanaaf isheen waan hunda goote. Jechuun dhugaa dubbachuuf nama hiree konaaf hojjetu jechuun akkaata. Obboleettiin kee? Innaa baay'een ishee kabajaa baay'een jaalladha. Hiriyoota immoo irraa baradhee fi waan hundaa irraa dhaabee harkana qabanii daandii jireenyaa agarsiisa. Daandii milkaa'ina kana agarsiisan simuun jiru. Meeshaan keessaa tokko lama sadi. Tokko lama sadi nama sadi siin kennu. Maqaa isaanii. Dhugaa dubbachuuf taanaan egaa hiriyaa ta'e gochuu hin dandeessu. Raanki gochuuf otoo hin taane amma itti dhiyaatte jechuudha. Nama wal caalchisaa jechuudha. Hiriyaa kee wal caalchisaa akka wal caalchisu. Baay'ee fageenya irratti namni waa'ee kee baruu dhiisuu danda'a si galee. Waa'ee namaa si mokkasumaati yoo itti dhiyaatte waa'ee nama sanaa barate. Eeyyoo. Jechuudha safartuu dhugaan jira. Eeyyoo. Isa sanatti deemuuf itti dhiyaachuu qabda jechuudha. Hamman piriiparaatorii baradhee kutaa lammaffaa darbee gara yuunivarsiitii dhufutti hiriyaa qaalii ilaalchisaa. Risaa dhugaa dhaabatee fagoodhaan barataa Daawud Taadalaa jedhama. Daawud Taadalaa. Qaxxii gaarii fidee kan baay'ee dhufee beekan malee nama na jajjabeessu, nama dhugaa, nama namatti hin jijjiiramne, nama abdii naa kennaa ture. Jechuun haalonni simoo beektara tokko tokko ani immoo nan aarasii galee waan tokko gaafa na mul'atu guyyaa tokko faatuun taa'ee gadi Sadugaa tomboom namni maangona baay'ee hojjaan kun jechuudha. Egaa namni gaafa akkatti ilaalu waan yaadanii qabu jiraatu namatti fakkaatu danda'a. Mucaa sana baay'ee dinqisiifadha baay'ee jaalladha. Mucaan sunis immoo nama salphaa miti. Seenaadhi. Anis waa godhee fi osoo hin taane namummaa humaniitiitti waan dhaga'aniif daayireektii godhee jajjabeessaa ture. Ergan gara gibbiitti dhufee immoo hiriyoota baay'ee kan walitti hin dhufe akka tasaa ta'e garuu namoonni hin beektan barataa eebboo eebbisaa baay'isaa hariiroo gaarii jechuun baay'ee nama qooduuf yookaan gara tokkotti fiduuf walitti hin jirtu beektaa jechuun namatti yeroo gaarii hin qabaattu jira kan jechuun warra faan kan yeroo gaarii hin qabu jechuun ilaalcha biraa
kaanis ilaalcha. Gadi bu'aa qabda jechuun miti. Barataan gibbii kana keessatti fedha waaqayyoo ta'e gara mooraa kana dhufe hunda isin dabalatee baay'een jaalladha, baay'een kabaja. Garuu eeboo faana jechuun akkuma keessan imala jireenyaa tolti nu fide nurra waliin beeknu. Guyyaa hundumaa irraa kaasee ispeeshaal ankusiisuun sadamfaarraa kaafne baay'ee dandama sinirra. Jechuun yeroo buna yeroo laaqee waliin nyaachuu otoo hin taane sadarkaa yaadaatti jechuudha. Kallattiin wal jireenyaallee egereen keenyaaf illee waan waliin keenya jireenya yaada isaarraa jechuudha. Dhugaa mucaan sunis immoo dhugaa dubbachuu isaa nama alaalcha egeree qabudha. Innaa jechoota inni jedhee ittiin himata asii galeen wantoota tokko jechuudha. Innis natti mala nan dinqisiifadha asii nan kabajasa nan jaalladha asii jechuudha. Filaas hunda keessanis baay'ee jaalladha baay'ee kabaja. Galatoomii jecha namni riyaasaa fakkaata. Akkuma abboonni keenya jedhan riyaa keenyatti mi'a amala keessitti ma jedhu. Jechuun jajjabina kee irraa kanaaf immoo duuba kee hiriyoonni kee akka jiran in ibsa. Kanaaf eebbisaa baay'isaa anaafillee riyaa kooti baay'ee nama cimaa nama jaaladhu nama garaa kootue baay'ee si jaalanna eebboo. Nu daawwachaa jirtu yoo ta'e laayikii nuti sabiskiraayibii illee dagatee siin jecha carraa diibii sana eenyuuf kenne taree? Otoo carraa biyya alaa nama tokkoof kennee dhabde. Carraa diibii sana dhugaa dubbachuuf taanaan hiriyoonni kun hundumtuu fayyadamuu ta'anii baay'een jaalladha. Filannoo jechuun immoo kumaatama keessaa nama sadii nama tokkoof filannoo jechuun tokkodha. Kennutu jedhanii leensaa faana kennutu. Obboleettii kenne. Waaw baay'ee nama ajaa'ibaa. Eebboon kaa obboleettiin kanaaf agartuu kooti qaroo kooti jedhee dhugaa guddaa galatamu jechuun jaalala kabajaaf jaalalaati qabduuf ibsuuf malee biyya alaa nama eeguuf erguu dhiisuun guddaa ta'e miti. Egaa maateriyaaliin biraa deemaa argamte gara biyya alaa waan guddaa ta'e miti garuu kabajaaf jaalalaati qabduuf dhugaa leensan obboleettiin ibsaa keenya guddaa galatamu obboleessa kee akkasittiin oomishtee akkasittiin akka nama gahaa ta'u gochuuf waaqayyo taansee gargaarsa gooteef gargaarsa guddaadha guddaa galatoomi jechaa gara dhumaarra jirraa xumurreerraa wanta gara dhumaatti jettu koomentii gorsa daqiiqaa 2 waan hin caalle keessatti waan on jettee afagaaffii keenya yookaan intarviiyuu keenyaarraa asumarratti yoo xumurreeyyuu immoo marsaattaan kutaa lammaffaatti waan biraa qabannee wal wajjin dhiyaannaa. Baay'ee galatooma dhumarratti wanta ani jechuu barbaadu jiraate waan gabaabaadha. Nuti fedha waaqayyoo taane keessoon milkaa'ina haa ta'u yoo malee gaafa gara yuunivarsiitii Jimmaa kanaatti deemnu waliin beeknu turre. Fedha waaqayyoo ta'e immoo mooraa kana keessatti wal barree waan hedduu waggaa turtii keenya kana keessatti waliin dabarsineerra. Kanaaf wal baruun keenya wal beekuun keenya nagaa wal gaafachuun keenya wal jajjabeessuun keenya asirratti qofa dhaabbachuun qabu. Nuyi tarii waaqayyoon gargaaree nama jaboo sadarkaa naannootti sadarkaa biyyaatti qofa osoo hin taane sadarkaa biyyaalessaatti namoota dhibbaa positiivaa jechuudha. Gochuu danda'an ta'uu dandeenya. Haga sanatti immoo haga xumuraatti qofa wal qabaannee waan hunda walaa dhaalchuun dheebuu dhaloota dheebuu dhugaa dhaallee walaa dhaalchuun jechuun barbaada. Waaw obboleessa keenya barataa miidiyaa yookaan joornaalistii Ibsaa Ajjibaachoo Waaquma guddaa galatoomisin jecha maqaa maasoo kee Ayilee Fidaa jedhanii hiriyoonni waamu. Namni kun fakkeenya Ayilee Fidaati. Nama guddaa nama nuti baay'ee kabajnuu fi baay'ee jaalannuudha. Fuulduratti immoo miidiyaalee gurguddaa jedhaman irratti akkasii arginu piroojeektii gurguddaa qabattee akka ati nuu baatu saba keef gurraa fi ija taatee akka ati dubbattu asumaan ergaa koo gara dhumaatti si dabarsuun barbaada. Baay'ee akkasii jaalannuuf akkasii kabajnu yeroo hundumaa akkasii hawwinu keessattuu ispeeshaalii barattoonni Jimmaa Yuunivarsiitii kabaja guddaa fi jaalala guddaa akkasiif qaban namoota baay'ee irraa waabeffanneerra. Ibsaa Ajjibaachoo keessummaa keenyaarraa guddaa galatoomisin jedha. Baay'ee galatoomaa isin jaalanna. Obboleessa keenya kaameraadhaan kan nu gargaare joornaalistii Mooyiboon Katamaa Waaqee atis nu jiraadhu atis nama gameessa nama nuti baay'ee jaalannuudha. Boru sin hundumayyuu madarakii guddaa irratti iddoo guddaa irratti sin eegaa
guddaa galatoomaa jennee interviyuu keenyaarraa asuma irratti xumurraa galatooma.